Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu. Egaa nagaa kootirraan deebisee baagiraawundii duubaa bootan xiqqoo haalli waraabbii natti hin tolle wantoota meeshaalee duuba jiruu fi akkaataan immooyyuu aran majaliisii itti teechisee tariitii gaafii akkasinitti hin uumne fanii maaliif barandaan xiqqoo ishii nu bira amma yeroo kanatti akka arfaasaa deebisee jira. Kanaaf akka wanni hin jenne barandaa meeshaa kan goonee jirra waan ta'eef akkasinitti mul'achaa jiru kana wanni irra teechisee jechuudha. Xaawulaa gubbaa irrattan xaawulaa dheeraa akka inni wanni hin jennetti lafa hin xunnettanii achirra teechisee waraabee waan biraa gaafii akkasinitti nuumne fan dursaa viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatina asiin kunuu xaawulaan isinitti mul'ataafanii sila arab majalisa akkatti baay'ee moo isaan biratti akka hin jenneefan isiniin jechuun jaaladha. Laayik sheer godhaa warroonni chaanala keenya faarawaa tatanuu rattan sabiskiraayibii godhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan meeshaan kuni haram majaliisidha biiffedha tiibistaandidha eelee biddeeniiti warroonni eelee biddeeniiti illee barbaadan asumaan laaqachiidha jechuudha kun kan elektiriikiti miti kan barbaadan hundaa argachuu dandeessanii biiffenis kanaa tiibistaandii kana ka yeroo baay'ee ijoolleen hojjisiifachaa turte haa ta'u malee amma bifa qayyaree dhufee maaliif cufanaa qaba. Mastaawotii qaba jechuudha haala kanaanidha kan bahe kana yeroo lammataa bahe kan akkasii kuni magaalaa Asallaa galee yeroo darbellee mastaawotii qabaa cufanaa qabaa keessan immoo madandaraa qaba jechuudha. Kana isiniin jechuu jaaladhaa arab majaliisiin amma ijoolleen jalaa baafattanii jirtu amma arab majaliisiin baay'ee waddadeetoo jira. Amma kaaree takkittiin 18,000 jechuudha. Bakkuma feetanuu yoggaa gaafattan boordidii orijinaala nu hojjetan. Warroonni tariiti tanaan dura bakka biraa gaafattee ijoolleen naajaa ibsiifadhes waan jiruuf waa'ee majalisa kanaas irratti dubbadhee maaliif warroota kara biraa warra seeran hojjetuu fi warroota kaanillee gaafachuu dandeessan jechuudha. Arab majaliisiin kan duraanii caalaa baay'ee waddadaa deeme maaliif boordidiin cirraashumaa hin badeeyyu jechuudha. Maal badaa miti naggaadeen beekaa dabaluufis ta'ee hin beeku dhoksuus danda'a. Wanta akkasiitis hin jira kaa biyya keessa jechuudha. Inni dhoksan meeshaan waddada hoo jedhan dursanii dhoksu baay'ee bareeda arab majaliisiin kun. Kanaafan isarratti sirritti dhaabee wanni jedhee warroonni barbaadanii hoggaa jiraattan gamanumaan gama waassaabbii gama dhiimoo gama teelegiraamatiin na dubbisuu dandeessanii akkuma argitan biiffenis tiibistaandinis egaa akka tiibistaandii yeroo duraanii ijoolleen baay'ee waan gatii xiqqaan hojjisiifataa turanii amma immoo gatiin isaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Kanaafuyyuu borus kana caalaa akkan daballee warroonni hojjisiifachuu barbaadan na dubbisuu dandeessu. Yeroo kamiyyuu onlaayinii irratti na argachuu dandeessan isiniin jechuun jaaladhaa. Sheer godhaa. Anis miidiyaa irraa badeen ture egaa kanan bade xiqqoo ishii haaluma adda addaatiin wal qabateeti malee hojii koo dhiisetii miti egaa haadha manaatidha ijoolletu jira. As keessatti ka xiqqoo ishii jira kan daa'imman nama jalaa dhukkubaa wanta baay'ee jira kanumaa fidhaa malee hojii koo dhaabeetii miti viidiyoo baay'een of biraa qaba meeshaalee danuun of biraa qaba amma achitti yoo haalli naa mijate ta'e tartiibanan isin biraan gahaa isin erguuyyuu hin naqinaa isiniin jedhaa yaada soo qabaattan wantoota biraallee waa'ee mana jireenyatiin illee wal qabatee viidiyoo qaba. Yoo na danda'ame irratti yaada nan qaba jechuudha. Haala hojiitis irratti yaada nan qaba irratti nuti dhufa jechuudha. Guyyaa tokko kana miidiyaan baay'ee rakkistuu taateerti viidiyoo na waraabsisuu diddee sagaleen ishiitillee baay'ee dhagamaa jira. Egaa kana isiniin jedha hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa asumaan gatii isaatillee nuun himne jechuu dandeessu. Idoon nu bichaa hin beeku. Xiqqoo daa'ima wajjiniin baay'ee irra rakkachaa jira jechuudha. Egaa aguma guddachaa deemarra bishaanii ta'aa deemu ijoolleen yuutuubiin qofti bichaa akkanan adamne sagalee daa'imaatiin. Kanan isiniin jedhaa isin jalaa hin badee baay'ee tokko dhiifama. Immoo isinillee chaayinaala kiyyaa laayik godhaame xiqqoo ishii baay'ee gadi bu'ee isa anaadha badii kootidha yookaan dadhabbina kootidha natu bade. Meeshaa danuu keessan hojii osoo inni isin kara viidiyoo fiduu dhabuu kiyyaatti jechuudha. Amma achitti deebi'een jira hanga rabbi na gargaareen akkuma itti fufetti jira. Ammas meeshaaleen baay'ee bakka tokko ba'an.
ayyaanaaf galantu jira. Isas isiniif qabadheen dhufa akkasuma meeshaaleen mana keessaa jiru. Haala naa danda'ameen viidiyoo nan waraabaa. Egaa kan majalisa kanarratti astaayitii qabdanis yoo jiraatan yaada qabdanis hoggaa jiraate biiffee gubbaarrattis yaada qabdan hoggaa jiraate. Tibistaan irrattis akkasuma eelee biddeenaa ishiin laaqachiinuu kaayigaa amma waddaddee jirti. Kanuma caalaa deema malee wannummaan qannasuuyyuu hin jiru. Egaa fuulduratti waan ta'u hin beeknu amma kanarraa kana haasofna malee isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanaadha. Maa baddes ijoolleen naan jechaa turtanillee galatooma dhugaa dubbachuuf baay'een isin galateeffadha onnee koorra. Maaliif miidiyaa kiyyeedhaa hin eegdanii maal taate viidiyuma daqiiqaa 5tiin as nuu bayii dubbadhu yaadni kee ogorsiisee sun eessa dhaqee naan jettanii egaa ijoollee guddisuun baay'ee nama ni rakkisa. Yoo ijoolleen raftee kara hojii biraa deemna yoggaa ka'an bakka wanta baay'eetu jira garuu galata waaqayyoo haaluma kam keessattuu rabbiin na gargaaree hedduun isin jaaladhaa hedduun isin kabajaa bakka jirtatti nagaa naa ta'a.